Oduu Maas Bookiyaa Iraan dubbii hin barbaaddu jedhan pirezidaantiin Iraan Masuud Pezeshkian ibsa gaazexeessitoota Qatar Dohaa keessatti kennaniin akkas jechuudhaan dubbatan. Iraan dubbii hin barbaaddu garuu Israa'el akka deebii laannuuf nu dirqisiisaa jirti jechuudhaan dubbatan. Haleellaa Israa'el irratti raawwatame ilaalchisuudhaan Israa'el mufattee haaloo kan nu baatu yoo ta'e Iraan deebii cimaa laachuudhaaf qophooftee jirti jechuudhaan akeekkachiisan. Kaayyoon Israa'elidha naannichatti jeequmsa babal'isuudha jechuudhaan illee mufii fi komii isaan irraa qaban dubbatanii jiru. Pirezidaantiin Iraan Masuud Pezeshkian kan hangalletu yoo nagaa barbaadda ta'e sila maal gochii waraanti? Yoo nageenya naannichaa barbaadda yoo ta'e maaliif dhattee lolte? Akka waliigalaatti an akka ilma Oromoo tokkotti lolli warra Middle East kun nan ilaallatuun jedha. Garuu yeroo ammaa kanatti warra sammuun isaanii garbummaa Arabaa jala jiru koomenti irratti na arrabsuudhaaf afaan dheerachuudhaaf qophaa'anii jiru. Ayyama laadhee fiitan jira. Iddoo nagaa oolaa.